wajjihaasoo dhalaa teenya namaan miidhajaan waan hedduu jira kana keessa sii galee an yeroo faamii waan kana dhiisii akka jaartii isaa takkattiin aboo humaa rakkoon qabu eega janajjanuu eegaltees waan kana yoo wantaafillee ti seente obboleessa kiyya namatti ifin ibni rabbi ijoo isa taradhuun jaanan mana keessatti gorsee akka nama takkatti faamii an dhiira takkarra lamarra heerumuun fadhu akka nama takkattiin kabajaan sin dhufee yoo waan kana ka irraa yaani maallaqa itti seentu ta'ellee obboleessa kiyya kalee kabajaan na fuute akka nama takka sattaradhu mana keessatti akka feete ta'in jaan isaan jechuu gizee inni wajji haasa'u micootan ana dho'ifatee micaa tokko jirbaatii afuriin ala jira kajoos micaa tokko taariba dhufu jira nu bira micaasanii fi mana ala kireesseef isii kanaan naa kireeffate jee mana garsiisa micaa bira taa'ee jechuu inni gizee mana kiyya dhufe gizee mana kiyya na bira dhufe waa'ifan qabnu micaa kana biyyan beeku biyyaan barsiisan anjaa mana micaa sanii dhaqee hani amicaan biyyan beeku biyyaa wajjin gabbaa isaan gabbaasee dhufe isaan as beesee dhufa jaa isiidhaan ammoo wajjin jiru asiin jiraa jaa micaa bira taa'ee mana garsiisaa manuma micaa kana ana bira gizee dhufe ammoo an kana hunda shooree inni taphachuu jiru kana hin beeku ana bira gizee dhufe way jaartiti maarree minaamin ana wajji jiraataan ana bira rafa gizee dhufe silkii cufataa mana micaa sanii deebi'ee achi bulaan mana kiyya waayifi murameeti nagee maa wajji jira waan takka kilaafni jiru garuu akka micoota naa wajji yaasoo anniin beekaa faami akka nama takkatti irraa dhaabbadhu waan kana yoo wallahi ispoonsorallee feete anaatu warra keenyatti dawwalee maallaqa ergisiisee waliin godhanna yoo kophaa ta'e harka tutees waan kana irraa dhaabbadhu hin jeen akka nama takkatti isa gorsee an akkana faami jiruuti yen balleessin jaan yeroo hedduu hedduu hayyeen anja hayyee bar maslaafi itti dhiyaadhaan anja akka jaarsa kiyyaa tokko wallahi inni na dura dhaabbatte aniya ati waan fadhii teetiin si guuta'u dhuguma akka nama takkatti wallahi laazim waan an fadhu bitee waa hunda mana naaf kaa an garuu fadhiin kiyya kanaa mitiin jaan yoo fedhe kana dalagannee wajji arkannaa inni waan hunda si godheetu teessee nyaachuun dadhabduu hin anjaa garuu an keessa kiyya nan fudhatu waan namni takka jaarsa kee namaa wajji haasoo maslaa biraatiif namarrarree an akkamittiin inni waa hunda naa godhe jee qalbiin kiyya na amantee na gatteessi maallaqa dhalaa inni na bira taa'ee nyaachaa hatta namarraa dho'ifadhuun jaara waan kana akka godhu nin beeka irraa dhiisi jeetiin akka nama takkatti faami wanni kun nurraan bareedu dhiisi waan kanaan jaan gizeera gizee saayyee bu'aan akka kalee kabajaan na fuute an dhiira takkarra lamarra heerumuun fadhu wanta kan sattaradhu ilmummaan namaas hin dhagayin jaan meenaan hin jenne ajettu wallahi ilmoon qabu hin kakadhaan maqaan isarra kaayee isarra kana fuudhee kaayee hin jiru anaaf inni baatee afra wajji adda baanes hin jiru miciyootu as jala jira sii galee isii wajji hin jiru jee miciyoon nama jala gootee jechu akkaanan dhagoo jirutti gaa akkas jee isii wajji jiraachuu jira sii galee adda bahee jee sanii fi haqa kana dho'isa malee anaaf inni wanni itti walladdanne miciyoo tana dhiisii mana keessatti takka jecha biraatii miti. As jala jirti waan feete haa dubbu ol baateeti isaa dubbattu. Doktor kabajaa keetiin as dhufee ol seene amma waan takka wanni inni dubbachuu barbaadu anaa fi isiin waldinnee addaan baane karaa kabajaatiin manguddoon biyyaa teessee addaan nu baaste wanni biraa kan miidiyaa kanarratti haasawanii namni fidanii as gubbaa irratti miidiyaan haasawanii wanni godhaniif hin jiru yoo naguma ifa haasawuu taate malee. Sanifu ani akka nama waa'ee namaa okay family minute godhadhu ma family minute godhadhu okay koya amma family khalifa fati adrashida warra sira jirtan kuno isiini maslaha addabaane jette inni wal dadhabne addabaane jette dubbii tana akkamitti walitti firoomsina jedhan dubbiin jaraa dubbii rakkooti hayyee dubbadhu gutak khalifa keenya dubbadhu na dura Khalifa dubbadhu galatoomi laala akkitti waliif firoomsinu waan takka namni dhugaa walii himeetuma wajjin hin deema faami haniya isin haadha ilmooti abbaa ilmooti carraan biyya faranjiitiif namni waliif ijaartii mee qoya jiraachuu irraa dubbaddaa mee obsa kaasiifinti bakka sirriitti siifin deebi'a faami hiriya anniin qabaa waa'ee carraa keessaa baasa waa'ee bultii carraan dorkitee mi ati carraan qabda bar waan takka taniin jala muree uummata oromoo nama 2,200 asirratti dubbadhu waan taniin nama 2,200 maqaa namaa yaamanii maqaa namaa
Doktor Aslii. nama waan kana keessa hin jirre amma waa'ee reeffa Wanta kataniin asirratti dubbadhu siniif hin Faami yoo. wanta Iran Oromoo wajjin wal qixxaadhee deema. Dhageessanii ani addunyaa wajjin wal qixxaadhee deema. Ani biyya faranjiiti biyya arabaatiin jiru malee silaan biyya faranjii jiraadhe yoon fedhe fistaan asitti muraatiin hin deeman. Fistaan asi muraa harka kanan gana qulliseetiin deeman. No problem. Okay. San amantiiti jira. Hai isin dandaan geessite. Ashaada. Maal taatan? Reer magaalaa ilbaa addunyaa wajjin wal qixxaadhaa deemaa isin. Hai namni muuziqaa dhaggeeffatanii eenyu hojjee? Hai eenyu hojjee biyya keessa muuziqaan dhaggeeffatanii hin boonini, hin dhiqatini, hin kullatini, hin shitteeffatini. Na alu kus. Ha Ugu mirqaante. maal feetan? Way mirqaante kan nama godhaadha. Ha bar lubbuun muutii sirriirra qabataa. Wallahi rap lubbuu fi masuur jamal muutii sirri qabataa dhisin. Wallahi. Dhugaaqiyya. Hiraan nu gootanii dhaabaa dhaabbatu afaanuma Oromoo kan eessumaaniin gabbee dubbadde. Silaan guyyaan dura gabboo ani Soomaalii baanaa ijee gabbee dubbadde. Na jalatti qoomatti hin barreessitan turte silaa. Dabakkaltee hawa hadal kiddammaatee wayyaa. Qu'est-ce qui t'y fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui t'y fait le coup? Wishou. Est-ce que tu viens nous mener? Ya akhi wallah mus. Mira keessa jirtu Wai ya rabbi khiji akka wali rada. Ummata khana. Ummata bulayan wala yi khana. O bulayan. bilaa Sisi bata jadi. Hayya lubu. Hayya habibi qalbi ya hayati. Ya qalbi. Akka qabdan. Isnis haka qabdan. Anis haka qabnu lachuu haka qabnu. Namni lama sila hakan qabaatu garuu nuti lachuu haka qabna. Akkamitti jaa? Akkaataan isitti guddatanii itti bartanii fi akkaataan itti guddinni qiyyaa wadhatta. Isin akkitti itti guddatan. Isin batti nima gisee isin akkitti isin guddatan. Namni hogguu takka ilmaan heerumee ilmoo dhale. Keessaafuu lama sadi dhale. Lama sadi dhale akka namni san aadaa teessan keessatti namni san akka ta'uu qabu ta'uun diyan. Akkami beetaa isin namni hogguu takka heerumee ilmoo takka dhale. Gufta firra kaaya. Guyyaa dura heerumee guftaa firra kaaya. Laan akkaataan isitti beetan akka anaa tokko malee isin irraa micciiran malee isin likkirra jirtanii beekadhaa. Sigurina likkirra jirtanii isin. Hogguu akka isinitti beetanitti jechuudha. Namni hogguu ilmoo takka heerumee dhale guftaa firra kaaya jechuudha. Keessaa kanaan argee keenya kanatti ni gufte jedhin tala masararraa fuudhanii shaashii guftaa gurraatti irra kaayan. Hoggaa takka dhale hogguu dura heerumee guftaa kana hogguu takka dhale guftaa firraas guftaa duraan akkasi duuba hidhatu san fuutee hamashaa godhatti. Asiif asitti. Hoggaa lama garaa godhatte hamashaa san godhatteeti rifeensa tokko asiif asin baasti. Ilmoo koo kaayyetti fooxaadhaan. Fooxaa isiitiin ilmoo koo kaayyetti. Ilmoo akkana ol darbachaati harka kanaan akkana jechaa hojjaa ooyiruu geessiti. Okay, eleppaa ooyiruu. Eleppaa la eleppaktii ooyiruu muniiraan hin qabdu ooyiruu. Eesaan fide ooyiruu hin qabu. Nama ooyiruu qabu ooyiruu. Fooxaa ilmoo koo kaayyettee deema. Okay. Eleppaa la ooyiruu. Eesaan isin fida. Okay? As deebi.